dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إرجاء نبي محمد نجين إسرت هاجراته زمنها لإساسي هم كان كيسا إرجمان توكيتش الدنيا هنداف قوسا warra lafa tanarra jiruu hundaaf ergame inni ergame sun gooftaa keenya aanaa keenya Muhammad ilma Abdullaahiti nageenyi isarratti haa jiraatu kan biyya Arabaa Makka keessaa ergamee diina haqaati fi heera guutuu nama hundatti geessun isarra kaayame yoo naannoo lafa addunyaa tana laalte wanni sanirraa beeytu akka bitti Arabaatun bakka diinan addunyaa maraaf tayu isii keessan argamu'uun malte biyyoota biraa hundarra bitti Arabaatun Aasiyaa fi Ifriiqiyaa jidduu jirti akkasuma isiin Awurooppaatti akkaan dhiyaatti keessattuu zamana nabi Muhammad ergame san ummanni Awurooppaa kan akkaan duroome biyya Awurooppaa irraa gama mirgaati takka bita'aati taa'uu ture kan hanga bitti Hindii biyya Arabarraa fagaattu isiinis biyya Arabarraa fagaattu eegasii waan kitaaban taariikhaa zamana sanirraa dubbate yoo laalte takkaa dubbifte akka addunyaa keessa namni Arabarra diin addunyaa hundaaf dhufe gargaaree dhaabu'uu malu yookaa haqa godhatu hin jirre beeyta maalif ummanni duraan addunyaa teessisee kaasu kan humna gugurdoo qabu kan Araba hin tayin wanni hedduun isaan laaffiftee isaan lunoomsitee isaan gad ooftu isaanitti argamtee jirti kan ummanni Arabaa gaafas jaynum'aa fi dhiiga oow'aa guutamee jiru ummata biraa keessa mandarummaadha fi qananiin heddummaatun haala fi aadaa isaanillee balleessite ammoo ormi Arabaa gaafas mandarummaa keessatti qanani'anii waan quufne nama dalaysiisuu haala gadigaloo hin qaban gaafa taariikhni dhaloota nabi Iisaa 600 ummanni Arabaa haala badaa ummata biraa keessa faca'erraa guutu'utti qulqullu'uu nagaya qaban haalli gaarin addunyaan jaalattu kan
ummanni qananiin mandarummaa hin tuqin qabu hunda qabaatuu turan. Arabni gaafas jayna if duuba hin deebine kan sodaan isaan biratti hin argamne takkaa wahitti hin lakkaawamne arjoota baallama guutu kan bilisummaa yaada kennatu'uu qaban kan bilisummaa fi harka namaa jalatti buluu dhabuu jaalatan kan waan hundarra isaan lamaan kana caalchisan. Gaafas araba mormi isaanii alagaadhaa gad hin jenne hawwiin gurra ifirraa xilaata deebisu'uu dhiiga isaanii keessa yaa'a. Jiruu qananii hin qabne jiraatan. Wanni shakkii yookaa maman qabne akka araba keessa haalli hamaan badaan jiraatuu ture. Haa tayuu wanni sanfide ergamaan hanga bara 2500 isaanitti ergamuu dhabu. Nabi Ismaa'iil fi ergaa Nabi Muhammad jidduu bara yookaa amata 2500tu jira. Nageenyi nabii keenya fi Nabi Ismaa'iil irratti haa jiraatu. Duuba zamana dheeraa kana keessa ergamaan Rabbirraa arabatti hin dhufne. Ammallee hayyuun tokko kan haala hama'arraa isaan xahaarsee mandarummaa isaan barsiisu isaan keessan mul'atuu dhabu. Kanaaf jecha wallaalli isaan keessa wal gahe waan bara dheeraa gammoojjii keessa bilisumma'aan taa'aniif wallaala keessa fagaatuu keessa nam tokkolleen isaan gorsee waa isaan barsiisee dukkana bineensummaarraa ifaa namummaatti isaan baasuu hin dandeenye. Haa tayuu sanumaa wajji odoo namni tokko jabaan isaan barsiisee haala isaanii tolchu'uu argame duuba yooni fiyaaminsa isaa dhagayanii hamilee gaarii fi yaada gaarii itti isaa yaamun dhaabbatan addunyaa kaasanii teessisu'uuf akkaan tolan. Duuba diin addunyaa hundaaf dhufu'uu qophaaye cifraa yookaa ummata amma lafaa ka'u jayna akkanaa kanatti haajama. Diin kana barsiisanii facaasanii addunyaa hunda waliin gayu'uu jecha. Mee ammas afaan arabaa laali. Ati yoo afaan arabaa qaraatee
adaba yookaa heera isaa barte wanni shakkii malee yookaa mamaa maleetti siif mul'atu akka afaan kun afaan addunyaa hundarra yaada bal'aa guddaa ibsu'uuf malu kan ma'naa beekumsa rabbii kan qalbii namaa seenu kan afaan biraa mul'isuu hin dandeenye namaaf addeessu afaan arabaa kun jecha gabaaba'aan yaada jabaa qalbii nama seenu nama kaaya duuba ma'naan qur'aanaa afaan akkanatti haajama tanaaf jecha wanni rabbiin biyya arabaa tan jaziiraa arabaa je'amtu biyya ergaa islaamaa dura dursoo isii keessatti mul'isu tayu'uu maraxateef gabrootan isaatiif rahmata isaan hunda wal gayu godhu'uufi waan isiin biyya jiddu jireeytii taateef tan biyya lafaa hunda walitti hiitu duuba eega bitti arabaa biyya hundarra diinan addunyaa hundaa kan ummata hundaa isii keessatti dura dursoo mul'atuudhaaf irra caaltii beeyte amma waan nama rabbiin diin islaamaa diin ummata hundaa kanaan dhufu'uuf maraxee nama hundarra caalchise siif dubbannaa taariikha isaati si addeessinaa koottu